Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu isinitti himaa dursa uummatootii oduu. Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti hidhattoonni humnoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhatan. Qondaaltonni naannoo USA fi Gamtaa Awurooppaa yaa'ii G7 UK'tti jalqabamee dursuun dhimma sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa Tigraay keessaa irratti mari'ataniiru. Oduu waliin kan inni isin waliin turu ani Galgaloo Tufaatii amma oduu bal'inaan. Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti hidhattoonni humnoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhatanii. Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaarteetti waraana mootummaa Itoophiyaa hidhattootaan ajjeefamuu Addis Istaandardii gabaasee jira. Gabaasti Addis Istaandardii akka jedhutti humnoota mootummaa 37 hidhattootaan ajjeefaman dabalatee miseensota poolisii federaalaa 10 irra miidhaan ga'eera. Akka oduun naannoo sanaa arganne jedhutti humnoota mootummaa irratti rukuttaan gaggeeffame ganama keessaa sa'a tokko akka yeroo biyya sanaatti yoo ta'u, bulchiinsi aanaa Jaardagaa Jaartees dubbii naga ta'uu miidiyaaleef himee jira. Akka bakka bu'aan bulchiinsa aanichaa jedhutti humnoonni mootummaa marsaa lamaan gara naannoo hidhattoonni jiranitti socho'aa kan turan yoo ta'u, rukuttaan kan gaggeeffame marsaa jalqabaatiin garasitti malaa kan turan poolisoota federaalaa 47 fi miseensota milishaa 2 irrattidha. Milishoonni 2 waggaa 8 ol tajaajilanii fi maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan waxabajjii 10 ganda Akaayuu jedhamutti rukuttaa jifannaa gaggeeffameen poolisoota farra shororkeessummaa 24 fi milishaa 2 walitti humnoonni mootummaa 26 ajjeefamuu isaanii himaniiru. Tarkaanfii kun kan fudhatame barii waca simbiraarraa kaasee yoo ta'u, tarkaanfichaan loltoonni 8 madaa'anii hospitaala waliigalaa Shaambuutti riifar jedhamuu isaanii Itoophiyaa Insaayidaritti himaniiru. Milishoonni marsaa lammaffaan garasitti malaa turan bakka rukuttaan itti raawwate kan ga'an bari'ee sa'aa 3tti yoo ta'u, bakkichi bosona dhokachuuf ta'u tokkollee akka hin qabne milishoonni kunneen dubbataniiru. Bulchiinsi aanaa Jaardagaa Jaartees yaaduma hidhattoota kanneenii jajjabeessuun iddoon isaa horii qotamedha. Bosona wanti jedhame toora sana hin jiru jedhani. Tarkaanfii waraanaa kana kan fudhate hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo naannoo sana socho'anidha jedhu bulchiinsi aanichaa fi milishoonni naannoo sanii akka miidiyaa adda addaatti himanitti. Jiraattoonni naannoo sanaa Itiyoo Insaayidar dubbise sagalee dhukaasaa yeroo sana tureen sodaa baay'ee keessa galuu dubbatu. Manguddoo waggaa 62 maatii 9 jiraachisan akka jedhanitti sagaleen dhukaasaa meeshaalee gurguddaa barii waca simbiraarraa kaasee dhagahamaa akka turee fi hanga lafti bari'utti illee itti fufuu dubbatu. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo adamsuun waraana mootummaan gamasitti yeroo garaagaraa bobbaasuun doorsifamuu fi sodaachifamuun isaanirra ga'aa akka ture akkasumas hawaasti yaaddoo nageenyaa fi gaaga'ama adda addaa keessa galee akka jiru manguddoon kun himaniiru. Hanga gabaasti kun qindaa'etti tarkaanfiin hidhattoota mootummaa irratti fudhatame kana ilaalchisee gama waraana bilisummaa Oromootiin wanti jedhamee hin jiru. Qondaaltonni olaanoo USA fi Gamtaa Awurooppaa yaa'ii G7 UK'tti jalqabamee dursuun dhimma sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa Tigraay keessaa irratti mari'ataniiru. Kaayyoon marii kanaa rakkoon Itoophiyaa keessatti gama sarbama mirga namoomaa haleellaa saala dubartootaan loltootaan dhaqqabaa turee fi dhiyeessii deeggarsa namoomaa maricha irratti akka dubbii ijootti akka qabamu gochuuf akka ta'es himaniiru. Marii kallattiin intarneetiin gaggeessan irratti Gamtaa mootummootaatti ambaasaaddara Ameerikaa kan ta'an Liindaa Toomas Giriinfiild, bulchiinsa eejensii misooma Ameerikaa USAID irraa Samantaa Paawor akkasumas barreessaa itti aanaa dhimma mirgoota namoomaa Gamtaa mootummootaa fi qeddeensaa deeggarsa yeroo ariifachiisaa kan ta'an Maark Laawonkook, Komishinara Komishinii ittisa balaa Gamtaa Awurooppaa Yaanis Leemercheekii fi gaanfa Afrikaatti ergama addaa Ameerikaa Jeef Feretmaan argamanii turani. Ambaasaaddar Liindaa Toomas Itoophiyaatti namoonni kumaan lakkaa'aman ajjeefamaniiru, madaa'aniiru yookaan immoo haala suukkanneessaa ta'een haleellaan irra ga'eeraa jedhani. Ambaasaaddariittiin hospitaalonni oomishni qonnaa fi bu'uuraaleen misoomaa kaan ta'e jedhamuun mancaafamanii namoonni miliyoonaan tilmaamaman qe'ee isaanii dhiisanii baqataniiru. Taaticha gara rakkoo namtolcheetti jijjiiramee jechuun waan Tigraayitti ta'aa jiru addeeffatanii dubbatani. Manni maree nageenyaa Gamtaa mootummootaa tarkaanfii fudhachuu dhiisuun isaa fudhatama akka hin qabnes himaniiru. Komishinara hooggansa balaa Awurooppaa Yaanes Laanerch yeroo waraanichi eegalee jalqabee dhaabbanni isaanii Gamtaan Awurooppaa walitti bu'insichi akka dhaabbatuuf deeggarsi namoomaa akka dhaqqabuuf waamicha gochaa turuu isaanii yaadachiisaniiru. Itti dabaluunis loltoonni Eertiraa naannicha gadhiisanii akka ba'an akeekkachiisaa waraanaaf jedhanii namoota nagaa balleessuun yakka guddaa seera idil addunyaa cabsedha jedhanii maricha irratti kaasaniiru. Gamtaa Awurooppaatti Komishinara qunnamtii dhimma alaa kan ta'an Juutaa Yurpilaanii immoo rakkoon Itoophiyaatti mudate baha Afrikaa irrattis dhiibbaa guddaa qaba, baay'ee babal'achuus danda'a jedhani. Waraana akka dhaabbaniif waamicha taasifnee deebii
dhabuu isaatti baay'ee gaddineerra jechuun hundi keenya iyyuu tarkaanfii waraanaa furmaata akka hin finne ni beekna. Dhamaatii keenya dabaluu qabna jechuun dubbataniiru. Bulchiinsa Ejensii Misooma Ameerikaa USAID irraa Samantaa Paawuroo ammoo Tigraay keessatti loltoonni Itoophiyaa humna poolisii addaa naannoo Amaaraa fi loltoota Eertiraa waliin ta'uun haleellaa saalaa akka tooftaa waraanaatti fayyadamuun miidhaa geessisuu isaanii kan agarsiisu odeeffannoon ba'aa jira jedhani. Miidhaan humnoota waraanaa kanaan gaggeeffamu kutaalee biyyattii garaagaraa keessattis bal'ataa akka jiru odeeffannoo qabaachuu isaanii maricha irratti himaniiru. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmad humna ibsaa fi tajaajila bilbilaa adda kutaniyyuu miidhaa dhaabbilee fayyaa fi kaan irra geessisan ni beekna jechuun Samantaan dubbatte. Marii gaazexeessituun CNN Niimaa Elbaagir dursite kana irratti hirmaattonni paanaalichaa naannoo Tigraayitti rakkoo namoomaa mudatee fi loltoota Eertiraa fi Itoophiyaan sarbama mirga namoomaa mudate jedhan kaasaniiru. Akkasumas kutaalee biyyattii garaagaraa keessattis wantichi babal'achaa akka jiru dubbataniiru. Laayakook itti dabaluun qaamonni waraanicha keessatti hirmaatan dhiyeessiin deeggarsa namoomaa akka uummata bira hin geenye dhorkaa yookaan danqaa jiraachuus himaniiru. Haleellaa akka deeggarsi namoomaa hin geenye godhu kamuu ni balaaleffanna. Qaama leellicha raawwatus galmeessinee ni qabanna jedhani. Taateewwan 132 deeggarsi akka hin qaqqabanneef raawwataman gabaafamaniiru. Isaan keessaa taateewwan 50 ta'an loltoota Eertiraadhaan. Taateewwan 54 loltoota Itoophiyaatiin, taateewwan 4 loltoota Itoophiyaa fi Eertiraatiin, akkasumas taateewwan 21 kan ta'u milishaa naannoo Amaaraa fi taateen tokko immoo hidhattoota TPLF'n deeggarsi akka hin geenye godhaniiru jedhani. Marii gaggeeffameen boodas dhimma Itoophiyaa irratti ibsa waloo baasuudhaan kallattii kaanii maricha xumuranii jiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun hagammaatti qabnu isa kana ture. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii isin jenna.